Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota Eluutu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin biraa jiraatu. Egaa akkuma beekamu Eluutu hojii gumii harkaa qabadhee dhufuudhaan yeroo hunda na beektu. Har'as akkuma beekamu gumii hojii harkaa bifa adda ta'een isiniif qabadhee dhufeen jira ana waliin. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kirrii bifa lamaan isinitti agarsiisa jechaadha. Kan nu barbaachisu kirrii, kirooshee fi maqasii akkuma isinitti himu. Hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kirrii fi kirooshee. Kan nuti jalqabannu akkuma beekamu sansalataan jalqabna. Sansalata 1 2 3 4 5 6 7 torbaan isinitti agarsiisa. Finnee as keessatti walitti qabsiifanna. Sana booda akkas godhanna. Bifa kanaan ufumaa jechaadha. Sana booda 1 2 3 sansalata 3 erga dhaannee sansalanni 3 kun akka dabal kirooshee tokkotti nu fayyada. Amma 1 2 3 4 5 6 7 akkas goone bifa kanarra naannessinee 18 dhahanna jechaadha. Kanarra bifa kana 18 dhahanna. Erga 18 akkasitti dhahannee finnee bakka jalqaba 3 dhahannee irra keessa isaatti akkas qabsiifanna bifa kanaan. Erga qabsiifannee sansalata 1 dhahannee finnee amma 18 dhahanne kana keessa bifa kanaan akkas kirooshee keenya irra akkasitti ummariin finnee tokkoon keessa kirooshee keenya duwwaa isaas keessa gashinee asiin akkasitti baasna. Bifa kanaan 18 dhaane keessa 18 baafannaa jechaadha. Boolla 18 keessa dabal kirooshee 18 baafanna. Gaggabaabsinee bifa kanaan finnee kirooshee keenya akkas hin mariin asiin akkas galfannee harkisna. Sana booda asiin xalafanna akkas goonee galfannee dudduubaan harkisnee fuulduraan akkasitti baafanna. Sana booda bifa kanaan akkasiniif galuutti lafa. Kirooshee keenya irraa marru 18 kanarra bifa kanaan keessa baafanna. Akkasitti zuurii guunnee jechaadha. Tolee erga zuurii guunnee finnee bakka sila 1 dhahanne kana keessa akkasitti qabsiifanna. Cimaa kirooshee keenya keessa dafee hin ba'u. Kirriin kun furdaa waan ta'eef bifa kanaan tokko akkas guduunfanna.
sana booda maqasii keenyaan murannaa jechaadha. Erga akkasitti baafannee amma kirrii lammataa itti dhaannaa jechaadha. Dizaayinii biraa waan uumuu deemnuuf kirrii keenya akkas quba keenyatti erga marannee finnee asiin akkas dudduubbee irraa hin qabne guduunfuun hin barbaachisu. Akka inni osoo hin galle guduunfuus hin dandeessu, garuu akkasitti kirriin keenyas guduunfaa hin godhatu. Bifa kanaan sansalata 8 dhahanna. Sansalata 8 tokko 2 3 4 5 6 7 8 erga dhahannee amma wanti nu hubachuu qabnu kirooshee keenyarra tokko 2 3 akkasitti kirooshee keenyarra yeroo 3 maranna. Sana booda finnee bakka jalqaba tumanne keessa bakkuma sana keessa tokko akkasitti baafanna. Tole erga akkasitti baafannee yeroo meeqa baafanna? Yeroo 3 akka nu dheeratutti tokko 2 3 arfaffaatti bifa kanaan sansalata kirooshee keenyarra 2tu nu hafeera. Bifa kanaan 2 nu hafee jira jechaadha. Erga bifa kanaan 2 nu hafee kirooshee keenyarra tuma 2 nu jiru, ammallee kirooshee keenyarra yeroo 3 marra. Isiniif mul'ata yaada? Tokko 2 3 kirooshee keenyarra akkasitti marreerra. Finnee ammallee bakkuma sana keessa tokko akkas fudhanna gabaabsinee. Erga fudhannee ammas yeroo 3 baafanna. Tokko 2 3 amma meeqa nu hafa? 3 nu hafe kirooshee keenyarra. Ammallee tokko 2 3 achuma keessa sadaffaa tokko akkas harkisnee tokko 2 3 meeqa nu hafe? 3 nu hafe. Finnee amma walitti akkas baafanna. Argitanii? Walitti akkasitti baafannee jechaadha. Tole ammallee sansalata 8 dhahanna kanarratti. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 erga 8 dhahannee kirooshee keenyarra maranna. Tokko 2 3 erga kanatti marree boolla taantu keessa tokkoon 18 dhahanne keessa baafannaa jechaadha utuu irra hin darbiin. Amma boolla tokko keessa baafnee kan lammataa keessa akkasitti tokko 2 3 erga dhahannee ammallee tokko 2 3 erga kirooshee keenyatti marree achuma keessa boolla tokko keessa dabal kirooshee 3 dhahanna. Tokko 2 3 itti 2 nu hafa. Ammallee tokko 2 3 erga akkasitti dhahanne ammas achuma keessa sadaffaa dhahanna. Erga harkisnee tokko 2 3 amma dhumarratti walitti guduunfanna.
bifa kanaan ammas sansalata 8 dhahannaa jechaadha. tokko akkasitti sansalata 8 dhahan 1 2 3 kiroosii keenya marree boolla taantu keessa akkas baafanna. Sanitti meeraa 18 naanneessine keessa tokkoon siira baafanna warran tarkaanfatiin akkasitti 1 2 3 ammallee boolla tokko keessa 3 dhaanna. lama dhaanneerra 1 2 3 achuma keessa ammas 1 2 3 sadaffaarra double crochet lamannaa fi sana booda walitti akkas guduunfanna. ammallee sansalata 8 3 4 5 6 7 8 erga 8 dhaanne 1 2 3 uummanne achuma keessa 1 2 3 ammas 1 2 3 boolluma sana keessa yeroo 3 keessa baafannaa 1 2 3 kiroosii keenyarra 2tu nu hafa. ammas 1 2 3 achuma keessa boolluma sana keessa 1 2 3 amma sadhumaa waan ta'eef walitti akkas qabsiifanna. ammallee 1 5 6 7 8 1 2 3 pinnee boolla taanu keessa akkas godhannaa jechaadha. erga akkas godhannee 1 2 3 sadaffaatti kiroosii keenyarra kanaaf double crochet 2 1 2 3 ammas boolluma sana keessa 1 2 3 agartanii 2tu naafa kiroosii korree oomiyyuu sana booda amma 3 maraanna 1 2 3 pinnee kiroosii keenya keessa sadaffaa baafannaa jechaadha. 1 2 3 1 2 3 sadaffaa keenyarra kiroosii keenyarra 3 nu hafa. sana booda walitti akkas guduunfanna. ammallee sansalata akkasitti erga dhaanne 1 2 3 pinnee amma boolla taantu keessa baafanna. ammallee yeroo 3 keessa baafanna 1 2 sadaffaa irratti kiroosii keenyarra 2 tafan. ammas 1 2 3 achuma keessa boolla tokko keessa 3 dhaana waan ta'eef 1 2 3 ammallee 1 2 3 pinnee achuma keessa sadaffaa dhaana 1 2 3
sadaffaa irratti sadiin waaqa sana booda walitti akkas godhanna jechuudha. Tole ammas sansalata saddeedhaan marga akkasitti dhaannee tokko lama sadii garooshee keenya irraa baranna pinnee buulattaan turre godhanna jechuudha. Sana booda erga fudhannee tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii asumatti tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii boolluma sana keessa tokko lama sadii dhumarratti sadiituma hafa garooshee keenyarraa sana booda sadansaa walitti akkas kuduunfanna. Bifa bareedaa ta'een hubaa ammallee sansalata saddeedhaan dhaanne tokko lama sadii asuma keessa kirooshee boolla haaraa keessa tokko lama sadii tokko lama sadii asuma keessa tokko lama sadii ammas tokko lama sadii boollichuma keessa tokko lama sadii sadaffaatti kirooshee keenyarra sadiin nu hafa isiniin jedheera walitti akkas qabsiifanna. Tole ammas saddeedhaanii tokko lama sadii amma boolla kan biraa keessa kaa'annaa jechaadha. As keessa tokko lama sadii sana booda tokko lama sadii ammallee achuma keessa tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii achuma keessa tokko dabalanna sadaffaa waan ta'eef tokko lama sadii amma walitti qabsiifanna sansalata saddeedhaan ammallee tokko lama sadii boollattaan keessa tokko lama sadii tokko lama sadii inshallah sanatti mul'ata. Sana booda boolluma sana keessa tokko lama sadii kirooshee keenyarra akkasitti lama tafa tokko lama sadii ammas boolluma sana keessa sadii guutanna tokko lama sadii amma walitti qabsiifannaa jechaadha. Bifa kanaan bifa bareedaa ta'een nuuf ba'a. Akka viidiyoon dheeranneefannii gabaabsee ammas finnee as keessa tokko lama sadii ammallee tokko
lama sadii boolluma sana keessa tokko lama sadii yoomiyyuu lama dhahannu kirooshii keenya irratti lama nu hafa tokko lama sadii achuma keessa tokko lama sadii amma dhumaa walitti qabsiifanna waan ta'eef sadan isaa walitti bifa kanaan qabsiifanna. Sana booda tokko lama sadii akkas dhaannee tokko lama sadii boolla taanutti akkas godhanna tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii achuma keessa tokko lama sadii ammas tokko lama sadii sadaffaa asuma keessa baafannee tokko lama sadii meeqannoo hafa sadii sadan kana finnee walitti akkas qabsiifanna. Bifa bareedaa kanaan zuurii guunneerra erga zuurii guunnee kana qofaa miti kanan dha'u sagal dhahanna abaaboo akkasii sagal dhahanna jechaadha. Kan akkasii sagal dhahanna sagal kan nuti dhahannuuf rog-sadeedha bifa kan soofaatiin jechaadha. Bifa istaayilii soofaatiif bifa akkasii godhanna jechaadha. Torbaas naanneeffannee tokkommoo tokko asiin godhanna. Naboo argitu akkuma soofaadhaa yookiin biffeedhaa dhaanuuf kunis biffeedhaaf isintaa soofaadhaaf isintaa jechaadha. Erga akkas guduunfannee amma kun asuma irratti dhaabateera walitti akkas qabsiifannee booda finnee sansalata shan erga dhahannee bakka kanarratti bakka jalqaba dhahanne sansalata tokkoon dhahanne irratti finnee asirratti akkas qabsiifanna. Erga qabsiifannee akkasuma kutaa jechaadha. Al tokko guduunfanna sana booda maqasii keenyaan kutanna. Bifa kanaan kun walakkaa ta'a. Kun kan walakkaati kanaaf hin dhiyeessanitti agarsiisee kaan akkasitti dhoofnee hin kunnu jechaadha. Viidiyoo taanu irratti xumura isaan isinitti agarsiisa. Isin yeroo dhaatanu tokkoon kana kun kan walakkaatu waan ta'eef dirqamaan mamurraa garuu jara kana gaafa akkasitti dhahannu bifa kanaan gaafa dhahannu umurru jechaadha maqasiidhaan. Viidiyoo lammataa irratti sirriitti isinitti agarsiisa. Viidiyoo tokko akkasuma irratti xumurraa hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti turtii gaarii. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na jajjabeessa. Gaaffii qabdan koomantiidhaan naaf ka'a. Dogongora qabullee koomantiidhaan natti himaa. Akkan qajeelfadhu isiniin jedha. Sheer gochuun dagatina na jajjabeessa. Na bira dhaabbadha.